Hello. Sahibo, akam yo? Nagami. Faya wallahi hiya bar muayis aruza hiya sam fitatin jira. Abu muhiya kan timun da hawa ba ya kamfar da zai zura shi. Abu muhiya te kan timu da bai kan gura yawo. To lazim da kai tim amanda. Buka Different Korean head account, teeny mouth, again. I you are not receiving the Uran, receiving the Uran. Razia Turanu, a Kemim Mukaragati. Saat and a woman an Arkani. Men at easy way. Mosanis or Line Ivan and Sankupara. Ah! Duplom Levo City. Ah! Gabawan na makalitan na magkanakaw. Aye. Ako pa siya ka naman na. Mahal mo na siya naman na. Umiga timbiti mo. Abba kaya rufta jirta sa? Dillin man isiya usan isin esa jiratarit. Mana kaisa jirawar mana kaisa Jesu jira. Mana kaisa sir kumarra jirtami or laini wanan kana rambutu zaari dami afur namni biya no la atsir kilolta. Abba kaya silki tan barru atidi. Wain si mesa? Wain si min tumar tatim khawalen. Abba kaya wain si mesa? Abba kaya sim fu salman jatta. Jege amma odo fu isinjo una rakabde de togurba. Abba bar raman tan intala takkan gawi. Foodie tana gaafini foodie jeesi jala dhaabbadhee dibicha qindii keessa hambisee moora sii hidhe fuula ditti. Ammaan tana dhiyoo tana ijoollee ilkee wal dhehe ja'anii gosti dhiyoo tana mooraa keessaa hiikan. Ani maaliin si haa fuusisu? Abbaa kiyya dubar ammaan tana fuudhuun fadha. Fuudhuun fadha gisee tammee tamta fuutusan natti himi qaba. Raaziyaa. Intala Raaziyaati. Egaa intala Raaziyaa tarratti qoosan. Akkaanan qe'ee sanii deddeebi'uu ni beekaman beeku. Abbaa kiyya intala san wal jaallaa. Qe'ee sanii deemuu kiyya ni beektaami. Dhiisi yaa ilma kiyya tana bira dabariiti tabiraa maqaan adee. Intala Hindiyoo. Ta Hindii mana san malee qabaatiin akkanatti hin talle hin beektu. Hai. Duba intala Faatumaa wata Faatumaa. Ta Faatumaa fi isiin obboleeyyan ta'uu shakkaa'u. Abbaa kiyya dila kana ummaan tiyya qoo qabditu. Ummaan tiyya qoo qabdii maali? Uumee lafa si haa kaa'u jiru. Fungicha kudura dabarii ganda kana keessaa fi gandaan hangan galadhe kana keessaa. Hai taahiraan siima abbaa kiyya. Himi yaa ilma kiyya akkanattiin si beeka kuno. Intala Maymuna. Ta Maymuna sii fi isiin obboleeyyan ta'uu shakkuma hin qabu. Duba abbaa kiyya gisee hunda obboleenii fi ganda keenya fixe aan akkamiin tamiin fuudha. Tamiin fuudhaa maali ganduma kana keessaa beehin maaliif hin sidadhabu? Anummaa tiyyattiin obsee dabadda kaa'e. Deebisi fungicha sii fi isiin. Umma. Yey, gurbaa kiyya. Umma. Yey, ilma kiyya. Maal taate? Waan abbaan jootan qoo qabda. Maal inni? Waa'ee ganda kanaa haaweera ganda kanaa. Yaa, taabbeetiin irraa dhiisi ati. Hai. Umma akkuma lafa dhiistetu. Waa'ee jaarsa kanaati? Yaa, nurraa dhiisi ati wayii lafa si dhiise. Ati fiifuu awwayii lafa jiraayi mi gurbaa tokkorraa si fuudheetiin diyaasbooraa tokkorraa. Atillee ammee umma. Yaa gurbaa kiyya diyaasbooraa sanarraa na fuudhee eegeenni na kaadeen abbeetirra si deebiseera. Anti qaala jechuudha. Laa ati qaalaa miti gurbaa kiyya. Duba gurbaan abbaan kiyya nagarsiisan hin beeku. Abbaan kee diyaasbooraa tokko isa Anuma buuseetiin. kasa. Anuma. Yaa gurbaa kiyya akkana hin ta'in. Heeruma teenya akkana nu mudee taa'imee abbuma keetii waa hunda na naqe duraanuu. Wanta taa'insi naan jiru. Kootu ilma kiyya. Taa'insi naan jiru. Ilma kiyya.